qabachuudha miti. Silaa harka ilma namatti waliin qabannu har'aan tana nuti rabbitti malee. Dhaggeeffadha. Rakkoo guddaadha harka nama jala nu qabachiisuu nu jennee beekuudha qabna. Rakkanne jechuu qofa osoo hin taane waan irraa rakkanne beekuu qabna. Dhukkubsanne osoo hin taane dhukkubsattoota dhibee isaanii beeku ta'uu qabna. Maalirraa akka dhukkubsanne akkasii achi qorichaan argannu waan ta'eef laalaasawa. Dhukkubsachuu malee uummanni dhibee isaanii hin beekne. Ummata dhukkubsatoo osoo hin taane ummata ofitti taphatanii jechuudha. Dhukkubsataan dhibee isaa beekee qoricha argachuudha qaba. Ifa. Rabbiin isin sodaattu dhugaa isinitti himuudhaaf dhugaadhaan bilisa baatan. Tasa dhugaan nu aarsuun qabu dhugaan furmaata rabbiitti dawaadha waan ta'eef rabbii isaa tana qaddaree isin furuudhaaf jecha kana isiniif qaddaree suuratul Yoones isinirratti qara'aa jiruun isinii kakadhaa. Suuratul Yoones isinii furmaata dubbii kaayiroodhaati. Ka bakkayyii jirtaniiti. Ayaanni kun mujarraba. Ifa nuuraan isinitti dhufe. Nuura qabadheetiin isinitti dhufe dukkana. Qabadhee isinitti dhufne. Yoo gara nuura rasuul dhuftan, nuura rabbii dhuftan, ni shafaa'amtan duniyaattis. Yoo immoo gara rasuulaan dhufnu jettan, ibiliisii wajjin shafaa'aa dhabdanii dukkana keessa gabrummaasaa waliin jiraattanii lamaan irraa tokko filattanii jechuu. Ifa. Dubbii gabaabduudha. Biyya Kaayiroo keessa warri jirtanii fi bakka jirtan obboleeyyan kiyya. Obboleessi keenya kan nurraa akirame Rabbiin biyya hambaa keessatti nurraa akirame Rabbiin jannata isaa haa kennuu fi jannata isaa keessa Rabbiin nuuf haa qubsiisu. Jiru biyya ofiitirraa bahanii kaayyoo ofiitiif bahanii osoo kaayyoo ofii san biraas hin gahin lubbuu nama keessaa fuudhee Rabbiin biyyaayis si baasee biyya hambaa keessatti osoo ati Ameerikaan dhaqa Austraaliyaan dhaqa jettuu biyya teetirraa si baasee osoo achiis hin dhaqin umriin tantee jidduma tanatti akkanatti haftee qabrii lixuutu jira. Kun qadara rabbiiti eenyumti nu mormuu hin danda'u kan kulli nafsin zaa'iqatal mawti jechuudhaan nurratti mirkanaa'e mootummaa isaatii waan ta'eef aamiin jennee fudhachuu qofa. Mootummaa rabbii eenyumti nu mormuu hin danda'u. Laalinni Ameerikaan dhaqa jee biyyaa ka'e. Biyya isaarraa ka'e. Ijoollee hedduudha. Ijoollee teenya hedduudha. Shamarranii hedduudha. Suudiin dhaqa jettee biyyaa kaatii tun baharuma keessatti osoo achi hin dhaqin Rabbi hambisa. Taanis ni dabarsa. Eega dabarsee bahara san dabarsee boodammaas Yamanumaa fi Suudii tana jidduutti ammaas qadaratti fidee achumatti hambisa. Laal. Bakka yaaddeef hin dhayne bakka irraa kaatetti nafne asitti qabrii seentaa jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya. Kanaaf nuti hamma nama taanetti namummaa keenya beeynee yaa shamarran haadhatiyyaa yaa dargaggoo abbaa kiyyaa rabbii keenya jalatti yoo mataa qabanne rabbiin keenya mataa ol nu qabaa shakkii tokko illee hin qabaatina. Yoo nuti rabbii keenya jalatti mataa gadi cabne miskiina jechuun yeroo hedduu an miskiina hamma isaa beeku hamma ofii beeku isiniin jeetin isiniif himaa. Rabbii kiyya jalatti mataa gadi cabaa. Azaaba sanis waan hin dandeenyeef, adabbii isaatis waan hin dandeenyeef, da'iifa waan hin ta'eef, rakkoo duniyaatis waan hin dandeenyeef, rabbii kiyyatti quufee rabbitti quufee isaan rukutamuu, isaan jibbamuu, waa tokkollee walii gallee miti shanyitiyya.
Lal. Abu Yasir daa'ii keenya. Welcome. Abu Yasir Jimma. Hundi keessanuu shanyitee kabajamu. Gaa gurbaan keenya kun obboleessi keenya kun obboleeyyansaa baay'ee biyya Kaayiroo keessatti dhumanitti makamee jira. Osoo Ameerikaafiin deema jee deema. Biyya isaatirraa ni bahe. As keessattis jireenya nagayaan jiraanne. Lubbuu ofii dhabee qabrii lixee gara Rabbi isaa deeme. Rabbiin achitti mindaa isaa haa kennuufi. Dhaggeeffadhaa. Namni yeroo hunda nuti kamseetan yeroo hunda gaddi kunis numa darbayyanna. Gaddi kunis numa dabreenna. Obboleeyyan kiyya akkuma gaddi dabrutti gammachuunis ni dabarti. Guyyaan kun numa dabreenna. Guyyaan gaddaa kun numa dabreenna. Akkuma guyyaan gaddaa kun dabrutti guyyaan gammachuutis dhufeetuma darba ni dabra. Guyyaan hin dabarre guyyaa du'ateetii qofa. Guyyaan sun guyyaa kullu nafsin zaa'iqatal mawti jechuudhaan sirratti narratti maleekaa irratti ambiyaa irratti jinnii fi isnii irratti bineensa beeyladaa hunda irratti mootummaa rabbiitiin mirkanaawe kan aamiin jennee fudhannee Allahu akbar jenneetti saganneedha. Guyyaan gaddaatis dhufee dabra. Guyyaan gammachuutis dhufeetti dabra. Ifa. Kan hin dabarre Allahu qofaa. Allahu hin dabarre Allahu jiraataa ta'etti irkadhu. Inni kun qabrii teetittis hirkooteeti hoggaa qabrii kobaasi kaayan. Nuura keeti. Allahu keetiin gargar haala tanti abbaa kan kee dhiisi Allahu kee jala deemu. Dubbii jabduudhaan si himaa beeki. Allahu kee jaaladhu. Itti citiisa kana. Itti badi. Obboleeyyan kee hiriyaa kee dhiisi. Allahu ji. Jaalallee godhadhu. Jaala godhadhu. Akka inni jaalateef itti si dhiyeessutti itti dhiyaadhu irraan fagaatin. Waan feete godhi. Itti irraan fagaatin. Inni jiruuf jireenya keeti sinqii siif dhaameetiin jira. Sinqii guddoo sii dhaameetiin jira. Kana duuba Rabbiin obboleeyyan keenya kan Keeniyaa jirus biyya Suudii jirus addunyuma tana guuturra jiru hundi keenya gammachuu tokkollee hin qabnu. Rabbi gammachuu isaa tan duniyaa fi laakiraa Rabbiin nuufaa fidu. Garuu akkitti Rabbi nuu fidu yoo soleshina keenyaa fi probleema keenya amanne qofaa. Solution and problem jechuun dhaggeeffadhu beekumsaa walaba baanaa. Rakkoos nuutu ofitti fida jechuudha. Furmaataas nuutu ofii fidaa jechuudha. Kana jechuun Nabi Yoonus rakkoo ofitti fidanii furmaata ofii fidanii jechuudha. Qalbii Nabi Yoonus Rabbi nuuf haa kennu. Kana jechuun biyya Kaayiroo keessatti, biyya Suudii keessattis, biyya Dubaay keessattis, biyyuma addunyaa Ameerikaa fi kana hunda keessatti, Awurooppaa keessattis nuti waliif gaariidha. Dhaggeeffadhu. Rabbiin maal nuun jee hanga lubbuu teeysan caalaa isin walin jaalatinitti, hanga lubbuu teeysan caalaa isin walin kabajinitti jannatan seentan je'ee Rabbiin rasuulaa fi maleeykattis jinnii fi insittis rasuula irratti mirkansine. Rasuullee asaabaa isaaniiti wajjin maleekaan isirraan dhugoomsine. Isinoomaa dhugoomsuu diddan obboleeyyummaa tana. Duuba Rabbiin jannatan seentan nuun je'e. Duniyaa hoo akkamitti milkooyna jannata duniyaa hoo akkamitti seenna. Ati kana ni yaaddaa. Tanaaf milkaa'uu dadhabnee deebi'ii guddoodha. Hai nuti wal kabajnaa biyya guutuma jiruu baqattummaa keessatti
communityif danda'a ta'e tokko ni qabna. Faranjiin nama jaarmaya hin qabne, nama tokkummaa hin qabne furmaata tokkollee hin gootuufi. Nuti gaarii walii yaanna, zinaa goona, haqa walii saamna, miidiyaa kanarraan sharrii babal'ifna. Dhugaadha moo dhugaa miti? Rabbiin maal nutti balleeyse? Nuutu rabbitti balleeyse. Yeroo hunda rakkannee malee maaliif rakkannee? Kaayiroo qofaa miti, hunda keenyatu balaa keessa jira. Dhiisi kana balaan kun maaliif nutti dhufeedha? Balaan kun rabbiin nu zallameeti, nuutu of zallamee nutti dhufe. Shakkii tokkollee hin qabaatin jechuu kiyya. Booneetiin barcuma kabajamaa Rasuul Amiin irraa sitti hima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Biyya Kaayiroo san keessatti, biyya Suudii keessatti, biyya Dubaay keessatti, bakka iyyumatti nuti seera rabbiitii fi haqa rabbii eegaa jirra. Hamma muraasa akka gartee gabbaanee hiriira baanee namatti harka ol qabanne sanitti walitti dhufnee salaata rabbii